Ashamaa harka fuunee hordoftoota siifantuu fi kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba jecha egaa har'a viidiyoo takkaa walitti deemnee jirra hanga dhumaatti waliin ta'an ofirraa qooti. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu waanuma xiqqoo ishiitirraa gorsa bareedduu keessaa shamarran biyya alaa kan akka kootii jechuudha. Isaaniif dhaamsa qabaa jechuudha. Hanga dhumaatti na dhaggeeffadha. Nuti shamarran kun yeroo baay'ee biyya ormaa kana kan dhufnuu fi kaayyoodhaaf karooraaf ilmi namaa hunduyyuu karoora qaba. Garuu keessattuu immoo ijoollee shamarran biyya alaa karoora malee kan biyyaa baatu hin jirti jedhee yaadu. Takka yoo taate malee. Takka saniif immoo shamarran biyya alaa jedhanii hundi keenya walitti nu qabama. Nama tokko nama lama waan balleessa saniif shamarran biyya alaa yoo jedhan hunduma keenya walitti nu qabu jechuudha. Maaliif nuti ijoolleen biyya ormaa jirru kun hundi keenyayyuu kaayyoo mataa keenya qabna. Waan biyyaa baaniif beekna. Maaliif akka biyyaa baane beekna. Maaliif namni kaayyoo malee kan biyyaa ba'u hin jiru abadan. Yookiin mana ijaarradhaa yookiin immoo lafa bitadhaa yookiin immoo birrii ol kaawwadhee suuqii banadhaa waan akkasii jettee biyyaa baana. Biyya kana keessa dhufna. Gaafa biyya kana keessa dhufnee yookiin maatii keenya wanta qabu gurgursiisnee kan lafa qabu lafa ofiitti gurguratee kan qotiyyoo qabu qotiyyoo ofiitti gurguratee ka'ee hin baasaa yoo nuti as geenyee moobaayilii xashiitan yoo bitanne nullee akkuma moobaayilii tanaa xashii ta'an sammuun keenya xashii ta'a jechuudha. Dhugaa isin jedha nama tokko yoo ta'e malee. Maaliif hojjettanii namoonni baay'eedha kana nani beeku mataa kiyyaan jechuudha. As gahanii maaliif yeroo as geenye hin irraanfanna waan baaneef illee jechuudha. Namoota hundaa miti beekaa namoonni tokko jechuudha. Maaliif wanta baaneef hin beeknu karoora baaneef hin beeknu kaayyoo baaneef hin beeknu. Nama meeqamee namoonni asirratti jechuudha. Qarshiin nu nyaatame, dhirsi keenya qarshii nyaatte, hiriyyaan keenya qarshii nyaatte, waan akkasii haasa'ama jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Obboloota koo dhugaa isin jedha biyya ormaa keessa jiraachaa wanta akkanaa kun nurraa hin eegamu jechuudha. Maaliif boru yoo itti dadhabdee har'a yoo itti dadhabne boru immoo itti aaf jenna jennee raa'annee biyya ormaa kana keessatti fuula keenyatti qayyarree nafa keenyatti dhabnee. Akkasuma umrii keenya irratti gubaa jirraa jechuudha. Maaliif boru nama ta'a. Boru yoo kana caala humna dhabe kan har'a yoo humna qabu xaarradhe kana boru yeroo humna qabu akkasuma ijoolleen ta'ullee itti fayyadamu jennee kan biyya kana dhufnuuf. Garuu immoo namni tokko irraanfata. Kaayyoo isaanii irraanfataa jechuudha. Kun ta'uu qabu obboleewwan koo. Kaayyoo baaneef karoora baaneef beekuu qabna. Hiriyoonni teenya eessa jirti jennee yaaduu qabna. Obboleewwan keenya eessa jiran jennee yaaduu qabna. Kanaaf kaayyoo baane beekuu qabna malee akkuma garratti dargaggeessa birrii ergitee akkasuma immoo abbuma barbaaddetti birrii kee ergitee gaafa asii galtu hunduma keetiyyuu fixxee boru wantuma itti akimii tokko dhadhu wantuma itti saamunaa takka bitattu wantuma itti kaarni takka guutattu yoo hin qabaanne baay'ee rakkisaadha waggaa kanaa teessisin jedhu jechuudha. Kanaaf waan keessan qabadhaa. Keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa jirru kun qabachuu yaada. Maatii qofa osoo hin taane ofii keetillee qabachuu yaada. Dhugaa ijoollee amma takka wayii waggaa 18 teesseetii homaa hin qabdu jettee jedhanii kun feesbuukii kanarra ari'aa jiru. Feesbuukirra ari'aa jiru jechuudha. Baay'ee tokko na ajaa'ibe dhugaa rabbi. Maalibboo namni manallee dhabu lafan dhabu. Lafallee dhabu birrii ofii baankiin dhabu. Homarra godhatanii taa'uusii wayye yoo birriillee ol kaawwetti booda godhadhu. Dhugaa isin jedha lafa osoo bitattee bakka bakkatti bitattee gaafa galtee lafa sanniin odoo gurgurtee xifii baay'ee sii dabala jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa. Dhiiraaf jettaniitis immoo qarshiidha dhiira hin bitatinaa. Dhiirumti qarshii isinaa bitu malee dhugaa isin jedha jechuudha. Si jammar jaalala bita malee jaalalli qarshiin jaalala bituu hin danda'u. Innaa jaalalamatu jaalala bitaa jechuudha. Kanaafiyyuu ijoollee qarshii ergatanii raawwatanii birrii haganaa jettanii homa namni tokko homaa isin godhu. Gaafa ati nama jaaladha jettu suni namni sun qarshii inni iyyuu qarshii isin gaafatu. Eessan naxxaatis kan hojjettu san gaafa san isuma biraan naxxaamutti maal gochaa qarshii isatti argita.
ሲጀመር immoo qarshii keetti si jaalate moo qarshii kee jaalate kan qarshii siin jedhu jechuudha. እና obboloota akkasii irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Akkasuma immoo of eeggannoo godhadhaa hundi keessanuu anis atis tokkuma. Anis of eeggannoo gochuu atis of eeggannoo gochuu bakka. Maaliif har'a yoo galle namatti nama taazzaba dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif habiyyaa ganaa dhugaa ganaa teechee homaan qabdu siin jedhu dhugaa ganaa teechee ganaa warra ishee eeggatti siin jedhu jechuudha. Kanumarra immoo waanuma ofii keetti qabu. Kanaaf harka warraa eeggachuurra kama keenyaa maqusachuu wayyaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf waggaa aganaa teechee birrii qabdu waggaa akkasii teechee birrii qabdu siin jechee jedhanii humna kee immoo asitti fixxee gaafa galte yoo birrii qabaanne baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Kanaaf ammumatti fayyadama waan qabdan nama si amantan irratti kaawwachuu yaadaa isiniin jedha obboloota koo. Anis tokkuma hatis tokkuma jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo adaraa keessan isiniin jedha. Wanta ani dhaamsa dhaamu isuma kanaadha jechuudha. Maaliif waan irra deemaa jiru wanta deemaa jiru wanta naannoo keenya keessatti deemaa jiru akkasuma immoo biyya keenya keessatti wanta deemaa jiru irraa waan kana dubbadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuu jechuudha. ግን hin galanis hin deebi'anis hin galanis hin deebi'anis hin galan waggaa lamas galtee faayidaa siif hin qabu. Waggaa lamaan galtee birrii achi balleessitee dhufta malee homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf hiriyyaan xiyyataa akka gizee duraa Saa'udii kana keessa waggaa 4 hojjettee waggaa 4 kana keessatti gizee 2 galte. Dhageeffadhaa. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Innaa kaatee gizee lammataa gaafa galtu hin deebi'u jettee galte. Tokkoffaa galtee deebitee lammaffaa immoo hin deebi'u jettee kaatee waggaa 4 fixxee kaatee galte. Gaafa galtuu kaatee birrii waan kaan obboleessi alaa balleessee kun kaan balaa balleessee waan qabdu saniin immoo waan xiqqooshii banattee suuqii xiqqooshii banattee nagaduu eegalte. Gaafa ishee suuqii banattee eegaltuu banattee eegaluu gurguruu eegaltuu akkasuma manni isheen teechus kiraadhaa suuqiin kiraadhaa. Bakka namni immoo akkasitti ishii beekee yookiin namoonni kana suuqii gurguddaa kana deema malee xiqqaa kana wanti akkasitti itti bu'anii jiru hin beektanii. Innaa gaafa sanii namni isheerraa bitu hin jiru. Baay'ee tokko kasaartee mucayyoon tun hiriyyaan tun tiyyatuun jechuudha. Kasaartee kaatee takka jettee ammallee biyya alaatti deebite. Wanta gurgurtu sani hoo waanummaanillee irraa fudhachuu didanii bakka kasarteetuma u'uu jettee iyyitee boochee takka jettee biyya alaatti deebite. Amma kunoo koyii keessa jirte jechuudha hiriyyaan ta'e jechuudha. Kunoo amma erga deebitee waggaa meeqaa waggaa 5 akkas. Waggaa 5 naannoo 6 ilaalama. Amma nagaa isheetiin kunoolaa ergasii obbartee mucayyoon tuni mana ijaarrattee jechuudha. Mana ijaarrattee maal ijaarrattee hin bitte manuma asallaatti akkanumatti miliyoona 1 homaan bitatte mana bareeda shaggaasaa bitatte dhugaa isin jedha jechuudha. Anna obbeettee ergasii of naagale wantoonni duraan akkana naatti hin fakkaanne jettee ergas deebitee kunoo mana ishee bitattee amma waan itti hojjetattuun hojjetachaa jirti jechuudha. Malee dhugaa dubbachuuf namni yoo kaayyoo qabaate karoora qabaate inuma iddoo sangaa jechuudha. Kanaafuu maalfaan kana sitti kaasiseetanii namni tokko gaafa galaa deebi'ullee birrii balleessa jechuudha. Maaliif wanti sun yoo hin gooneef dirqama immoo mana qabaachuu qaba. Namni tokko mana qabaatte taanaan duubatti naftu jechuudha. Gaafa mana hin qabaanne immoo baay'ee si harkisa duubatti birrii illee qabaatte faayidaa siif hin qabu. Mana irra faayidaa guddaa namaa qaba jechuudha. Na kanaaf isiniin jedha obboloota koo kuni gorsa obboloota guyyaa hundaaf hin ta'a kan akka kootiitii jedheetiniin gorsa kana isinii fide jechuudha. Kanaafuyyuu gorsa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Waaqayyo sibbaanaa ta'uu of eeggadhaa gad dandeessanitti isiniin jechuu jaaladha. Maaliif wanta qabdan tokko ofii keessanii qabachuu yaadaa isiniin jedha. Osoo nama biraatti hin kennine osoo akkas hin jenne hunduma keenya namni hunduyyuu qarshii si barbaada namni biyya alaaruu jechuudha. Firri keetis alagaan keetis qarshuma kee hunda kee nyaachuu hin fedhu. Qarshii akka argatuuf hin fedhu. Garuu ati gaafa hundumaaf ardoomaa oolte immoo ati ofii keetii duubatti haftaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabnaa isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyoon waa eegu waaqayyo birattis of eeggachuu qabdanii akkasuma immoo dhiirallee heerumuu yoo barbaadan qarshiidhaan heerumina. Yoo ati gaarii taate gaarumatu taa'ee si eeggata waan ta'eef heeruma dhabnee miti kan biyyaa baane. Heeruma saddeessa biyyaa baane biyya ormaatti gubanne jechuudha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo biraatti walitti deemutti turtii gaarii.